Lixa shaggar giddugala Oromiyaa naannoo magaalaa Ambootti loltoonni bilisiginnaa baay'inaan bobbaafaman mana uummataa gubuudhaa fi qabeenya hedduu barbadeessuu akkasumas miidhaalee hedduu uummatarraan gahaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u gara naannoo Ginciittis loltoonni hedduun bobbaafamaa jiruun dhagahamaa jira. Kanarratti odeeffannoo qabna. Odeeffannoo gama biraatiin lolli kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu ammallee kan machiifate ta'uun kan dhagahamaa jiru waggaa ta'u haaluma kanaan lolli daangaa Tigraay fi Eertiraa gubbaatti gaggeeffamaa turuun himamaa jira. Kanarratti illee odeeffannoo baanarratti wanta qabannee dhiyaanne qabna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilisiginnaa irratti fudhataa jiruu fi miidhaa waraanni bilisiginnaa lixa shaggar keessatti ilmaan Oromoo irraan gahaa jiran irratti turtii gabaabaa arraanni biyyoolessa Oromiyaadhaa Jaal Gurmuu Lachisaa waliin taasiseerraa qabxiilee muraasaa dhaga'uu qabdan jennu nutis odeeffannoo keenya keessatti qabannee dhiyaannee jirra waan ta'eef hanga dhumaatti nu faana turaachaa oduu saatanaa kan isinitti himu'an of beeksabaatiin nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa go'echaa namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennuudhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf like, comment, share godhaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Shaggar lixaatti waraanni bilisiginnaa manaa fi qabeenya uummataa gubuu jabeessee itti fufee jiraachuun dhagahamaa jira. Caamsaa 8 2022 giddugala Oromiyaadhaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo gandaa Haroo Xurrootti waraanni faashistii bilisiginnaa manaa fi qabeenya uummataa hedduu ibiddaan barbadeessuun dhagahamaa jira. Waraanni bilisiginnaa Oromiyaa guutuu keessatti uummata Oromoo dararuu kan duru caalaa itti fufee jiraachuun dhagahamaa kan jiru akka ta'u haala addaatiin geekkoota suukanneessaa fi gadadoo guddaa keessa uummata buusuun taateelee adda addaa uummata irratti raawwachaa ooluun kallattiilee hedduun himamaa jira. Gama biraatiin ammoo kaadroonni bilisiginnaadhaa yeroo loltoonni isaanii yakkoota suukanneessaa uummata irratti raawwatan yakkoota suukanneessaa loltoota isaaniitiin uummata irratti raawwatame gara sooshaal miidiyaatti baasuudhaan dhiiga ilmaan Oromoo gubbatti yeroo qoosanis kan mul'atu waggaa ta'u haaluma kanaan dhiyeenyatti lixa shaggar keessatti ajjecha barsoota haadha warraa fi abbaa warraa irratti loltoota mootummaatiin raawwate irratti akka waan waraanni bilisummaa Oromoo raawwatetti fakkeessuudhaa fi yaalii godhuun isaanii mul'achaa jira. Amalli isaanii abbootii gadaa karrayyuu fixuudhaan loltoonni akka waan waraanni bilisummaa Oromoo fixeetti fakkeessuuf yaalan isaan baasuu dadhabnaan ammallee qaanfachuu diduudhaan lola hin taanee fi ammallee qaanfachuu diduudhaan yakkoota uummata Oromoo irratti loltoota isaaniitiin kallattiilee adda addaatiin raawwataman waraana bilisummaa Oromootti haquu kanuma itti fufan ta'uun haala adda addaatiin argamaa jira. Kana wajjin wal qabatee namoonni hedduun yaadota yeroo kennatanitti maatii hadhaa guddaan qaama kanaan irra gahee kanatti kallattii biraatti meesuu fi dhugaa uummata kana awwaaluudhaaf jecha wantoota hin fakkaanne jechuun gaarii miti. Kun Oromummaa osoo hin taane namummaarraa nama baasa jechuun namoonni hedduun yakka raawwatametti yeroo isaan qoosanii miira gaddaatiin isaanis yaada isaanii yeroo kennatan bifoota adda addaatiin arguun danda'amee jira. Oduu biraatiin daangaa Tigraay fi Eertiraa irratti lolli gaggeeffamaa turuun dhagahamee jira. Bakkeewwan daangaa Itiyoo Eertiraa irratti humnoonni Tigraay Eertiraa irratti haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaan dabalame bananii walitti bu'iinsi waraanaa yeroo gabaabaaf akka ture himamuun dhagahamaa jira. Haleellaan kun kan raawwate jaamee Eebla 30/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakkee Raamaa akkasumas Baadimmee biratti humna waraana Eertiraatiin akka raawwatetu himama. Haleellaa kana hordofee humnoonni Tigraay fi waraana Eertiraa gidduutti walitti dhukaasni guddaan turuun kan himamu waggaa ta'u maddeen odeeffannoo Maqalee jiran daangaa naannichi Eertiraa waliin daangeessu walitti bu'iinsi mudate akka ture mirkaneessu odeeffannoon baanneerani. Qondaalli olaanaan mootummaa Itoophiyaa maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan haleellaa meeshaalee jabaa gama humnoota Tigraayin banamuu eegale bakkichatti lolli tureera kan ji'e waggaa ta'u haa ta'u malee walitti dhukaasuun yeroo gabaabaaf kan ture ta'uu fi waraana lafoo lakkoofsaan guddaa hin qabne kan hirmaachisee akka ta'e ibsani. Haleellaa meeshaa waraanaa jabaa hordofee dhukaasa yeroo gabaabaa taasifame booda humnoonni Tigraay duubatti deebi'anii lolichi dhaabbateera jechuudhaan kan dubbatan waggaa ta'u itti dabaluunis haleellaan kun amala dubbii barbaadu TPLF kan agarsiisudha jechuudhaan dubbatuun qaama mootummaa kanaa mul'atee jira.
Durataan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el guyyoota muraasa dura xalayaa dhaabbilee idil-addunyaaf barreessaniin waraana kaaba Itoophiyaa jiruuf furmaata hatattamaa barbaaduun akka gargaaran kan gaafatan hoggaatuutti dabaluunis uggurri Tigraay irratti kaa'ameera jaan akka xumura argatu yoo hin taasifamne filmaata biraa barbaaduudhaaf akka dirqaman ibsanii turani. Gama Eertiraan haalellaa raawwatame rajjaamee adda baasuudhaaf yaaliin kallattiilee miidiyaatiin taasifame kan hin milkoofne ta'uu gabaasonni miidiyaaleen dhimma kanarratti baasan hedduun kan dubbatan ta'uun kan mul'ate hoggaa ta'u haa ta'u malee haalota waliigalaatiin wal waraansa kaaba Itoophiyaatti yeroo wajjin wal qabatee odeeffannoowwan yeroo adda addaatti ba'aa jiran akka waan lolli dhaabbatetti kan himan guutumatti dhugaa akka hin taane kan odeeffannoon kun himaa jiru. Jaalgurmuu rachiisa baga nagaan nufte. Baga nagaan na eegdan. Ayyee jaalomee lixa shaggar keessatti mootummaan duula hamaa bobbaasee akka jiru dubbatamaa jira. Kanaan wal qabatee mee jalqabarraa waan waraana bilisummaa Oromoo dursinaati tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo duula ijibbaataa mootummaan daboo kadhatee waraana biyya keessaa biyya alaatiin bobbaasee jiru kana ofirraa qolachuudhaaf dura dhaabbachuu fudhachaa jiru. Maalirra jira? Aanaalee kam faarra keessatti kan tarkaanfiin fudhatame miidhaa akkamii faati kan waraana mootummaa irratti qaqqabe akka waliigalaatti injifannoolee gootichi waraanni bilisummaa Oromoo gama kamiiniyyuu siyaasaanis waraanaanis gonfachaa jiru. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf akka kaastuuf toora irratti si affeerre itti fufi. Akkuma beekamu mootummaan duula bal'aa uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti kan labse hojiitti seenee dhuma gara ji'a bitootessaa ture. Ji'a bitootessaa gara dhumaarraa kaasee turtii ji'a tokkoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa rukunnee baafna jedhanii duulatti seenanii duula kanaan wal qabatee kibba Oromiyaatti gara lixaa fi kaaba naannoo Walloo akkasumallee giddugala Oromiyaa keessatti rukuchaa hamaan irra gahee kasaaraa irra gahe kana mo'amuu isaanii arginaanii giddugala Oromiyaa kanarraa xiyyeeffannaa godhanii jechuudha. Giddugala Oromiyaa kanarratti xiyyeeffatanii lafa giddugalaa kana gaafa isaan qulqulleessanii jedhanii Finfinnee keessatti nagaa buusuu Finfinnee keessatti of nageessuudhaaf yaalii godhanii bu'uura kanaatiin duula bal'aa marsaa lamaa fi waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo naannoo giddugalaa jiru irratti gaggeessaa jiru. Marsaan jalqabaa ji'a eebilaa 19 fi 2021 gara Gindabaratii fi kaaba shaggariin irratti kan raawwate. Sababa sanaatiin duulli bal'aan edda raawwate booda lola sana gubbaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo dachaa argate isaanillee kasaaraa jabaatu isaanirra gahee hoogganaa isaanii cimaallee ni dhabani. Sababa kanaatiif jecha aarii mo'amuu isaaniitii fi naannoo Adaa Bargaa keessatti aanaa warra Jaarsoo keessatti ajjeechaa uummata nagaa irratti isaan raawwatan uummanni Oromoo hundi ni beeka. Kana cinaa miti manneen uummataa gubatanii Abunaa Gindabarat keessatti immoo haleellaa xiyyaaraatiin uummata nagaa hedduu gaaga'anii duulli marsaan lammaffaa amma isaan eegalan kuni eebila 30 eegalee eebila 30 kaasee aanaalee akka Ilfataa keessatti aanaa Amboo keessatti aanaa Cofii keessatti aanaa Abunaa Gindabarat keessatti aanaa Midaaqanyee keessatti lola jabaatu deemaa jira jechuudha. Kan Ilfataa lolli guyyaa 10ffaan har'aa jechuudha. Guyyaa kaleessaa aanaa Ilfataa bakkeewwan akka Giccee, Dirree Giccee, Somboo Cittuu fi Hidhabuu Sandii keessatti lola jajjabaatu taasifamaa ture aanaa Ilfataati jechuudha. Kana amma maqaasii kaasaa jiru. Lola kanaanii waraanni mootummaa kasaaraa jabaatu irra gahee hedduu isaaniitu madaa'ee hedduu isaaniitu du'ee haga gabaasa kana argannetti gara nama 60 olii reenfa kaasaniiru. Madoo immoo gara nama 57 olii aanaa kanarraa qofa fuudhanii mana yaalaa aanaa sanaa fi gara godinaatti illee akkasuma fe'anii jiru jechuudha. Gama biraatiin lolli guyyaa kaleessaa kan gaggeeffamaa ture kan dheengaddaallee itti fufee kan kaleessallee itti deemaa ture aanaa Gindabarat keessatti keessaayyuu saqa adii bakka jedhamu keessatti lolli guyyaa lamaaf deemaa ture har'allee akkasuma itti deemaa jira. Madoo oluma guuraa jiru. Madoon isaanii lakkaa'ameeyyuu hin dhumu asii olee guuraadhuma jiru sa'aatii ammaa kanayyuu amma yeroo ati naa bilbilaa jirtutti gara nama 30 reenfa madoo nama 30 tabbaasaa jiru jedhanii waraana mootummaa irraa walumaa galatti kasaaraa jabaatu gahaa jira jechuudha. Gara aanaa Midaaqanyii keessattis lola hamtuutu deemaa jira. Akkaataa kanaaf jira jechuudha. Injifannoo dachaa waraanni bilisummaa Oromoo goonfachaa jira. Duula uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti banamellee akka dansaa ofirraa qolachaa jira jechuudha. Isaanii kan isaan
ba'anii fi waraana bilisummaa Oromoo loluuf miti uummata Oromoo irratti xiyyeeffatanii kan isaan ba'an maaliif saaxiin gogaa duubuu kadhadhabduu saree ariitii akka jedhanii waraana keenya loluu waan hin dandeenyee fi waraana keenya dura dhaabbatanii loluu waan hin dandeenyee fi uummata Oromoo irratti kan isaan xiyyeeffatan. Fakkeenyaaf dhimma jaarsolii ka jettu aanaa Amboo ganda Haaruu Tiroo keessatti jaarsa waggaa 67 obbo Nagaasaa Tolasaa ka jedhamu ajjeesanii jechuudha. Isaan yoo deemanii jaarsa kan ofitti qaban haafuuti jaarsallee ni ajjeesu daa'imallee ni ajjeesu kana osoo gochaa jiranii waanni isaan uummata ofitti qabanii waraana bilisummaa Oromoo achi qabanii rukuchuu danda'an hin jirtu walumaan illee kan lolachaa jirru walumaan illee kan rukutamaa jirru aanaalee kanneen keessa jiru waraana mootummaa jechuun uummata waraana mootummaa jechuun ijaa fi adaamii jechuudha. Uummanni waraana mootummaa arge taanaan xinnaa guddaa dhiiraa dhalaa jaarsaa jaartii hin jedhu inuma dhiyeessaa jechuudha. Isaanillee duuba bu'aniitumaa uummata dhiyeesse kana tarkaanfii irratti fudhachaa jiru yookiin immoo ajjeesaa dhaanaa jiru jechuudha. Amma manni uummataa takka kan banaa jiru hin jiru hundumtuu cufaadha. Isa cufamee jedhe immoo isaan caccabsanii saamaa jiru. Uummanni baqatee kaan bosona keessa jiraata. Aanaalee kanneen shanan keessa aanaa Ilfataa, aanaa Cophii, aanaa Gindabarat, aanaa Amboo fi aanaa Midaaqanyii keessa uummanni baay'inaan buqqa'eetu mana isaa keessa hin jiru jechuudha. Qabeenyi uummataa kan manatti hafe horiin qalamaa jira. Manni saamamaa jira. Konkolaataa of duuba oofanii qabeenya uummataa ni saamu. Namallee akkasuma ni ajjeesu jechuudha. Kanaaf rakkoon uummata kanarra gahaa jiru kan dubbatamee dhumuu miti jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa Ilfataa bakka ganda Sinaanii Lukkuu kana keessatti qabeenyi uummataa kan konkolaataadhaan fe'amee jedhee midhaan kan konkolaataan fe'amee gara konkolaataa 15 oliiti jechuudha haga ammallee fe'amaadhuma jira jechuudha. Horiin immoo horiin guyyuu qalamaa ooluu jechuudha. Waraanni mootummaa kan aanaalee kanneen keessa jiru hedduu lakkoofsi isaanii kun marti isaanii qabeenya uummataa kan isaan saamanii cabsanii qalanii nyaachaa jiranii jechuudha. Amma akkoo tasgabbii ni qabaata maaliif waraana gara sana jirullee hedduminaan aanaalee yookiin immoo bakka amma duula gaggeessaa jiran kanatti hir'isanii jiru. Uummanni hedduminaan ta'uu baatu warreen akka dargaggeessaa ta'anii qeerroo ta'anii fi warreen namoonni tokko yoo hafan illee baay'een isaanii gara qe'eetti deebi'aa jiru. Rakkoon achirraanii akka duraa miti xiqqoo qabbanaa'eeraa jechuudha. Waraanni keenyallee sochii naannoo tana keessa akka dansaa godhaa jira jechuudha. Baqatee dhufu kuni uummatuma gara kan baddaa gubbaa jiru uummata gara gadii lafa nagaa jirutti baqataa lafa nagaas haa ta'u gara oliillee haa ta'u caasaan ni jira. Caasaadhuma sanatullee uummata baqatee dhufe kana keessummeessaa jira jechuudha. Haala kanaatiin gubbaa bakka irraa baqatanirraas bakka itti baqatanis caasaa waan jiruu fi uummata kana caasaatuyyuu wal gargaara. Yeroo hamtuu yeroo rakkoo kana keessa waliif birmachaa jira rakkoo keessatti illee wal qaqqabaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa guyyaa boruu sochii waraanaa jira jedhamee caasaa ganda kanarra jirutti ni hima uummataan baha qabeenya keessan baafadhaa gara duubaatti baha jedha gara duubaatti baha akka carraa yoo lolli osoo ergaan kun hin darbiini lolli kan gaggeeffamu yoo taatillee waraanni bilisummaa Oromoo lola akkanaarraa of qusataa jechuudha. Maaliif uummataaf baane uummanni akka gaaga'amu waan hin teeneef lola sana keessaa of qusatee haga uummanni achi keessaa bahutti irraa hiiqee dhaggeeffataa gaafa uummanni sun bahee jedhee gara lola sanaatti deemamaa jechuudha. Faallaa kana garuu mootummaan uummata yoo arge jedhee walitti qabeetu fuuldura qajeelchee akka uummanni rukutamu akka uummanni du'u akka uummanni rakkootti galu taasisaa jira jechuudha. Jedhe kana keessatti uummata walitti qabanii yaasuudhaaf yaalii godhaniiru garuu hin milkoofneef sababni hin milkoofneef immoo uummanni sochii isaanii gaafa argu mana isaallee qeessaa gadhiisee dhahee jiruusaa hamma keessaa fudhatee keessaa godaanee jechuudha. Nama tokko argatanii haala ammati jette kanaan qaama duula isaanii godhatanii oofuu hin dandeenye jechuudha. Aanaa kana keessatti faallaa kanaa garuu gara Horroo Guduruu Wallaggaa kanatti naannolee biroo keessatti illee uummata fuuldura hiriirsanii duula kana gochaa turanii asitti illee naannoo Ilfataa kanatti magaalaa keessaa namoota duraan yakka garaagaraa caasaa keessa jiraatanii waan hedduu uummata irratti miidhaa geessanii gara magaalaatti baqatan kana qabatanii of fuuldura hiriirsanii yaalii wayii gochuudhaaf yaalanii turanii garuu akkasumara milkoofnee fi bu'aa qabeessas isaanii goone. Akkuma durayyuu jenne waan loluu dadhabee haariidha. Kasaaraa yookiin immoo miidhaa jabaan waan irra gahee fi miidhaa jabaa irra gahe sanaaf bakka itti dhaqee baafatu waan hin qabneef uummata irratti baha jechuudha. Haaloo uummata irratti baha jechuudha. Kan ammoo gochaa jiruu fi kaleessumayyuu gaafa karoora kana qabatanii as bahanii uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootti duula sana kan labsanii uummata irratti tarkaanfii fudhachuun aarii isaan qaban cinaatti qaama duula isaanii waan ta'eef karoora isaanii hojiirra oolchaa jiru jechuudha. Asumaanii
amma naannoo Gindabaratitti guyyaa kaleessaa qofaa uummata baqatee bosona keessa ciisu boombii itti darbanii hedduu isaaniiti jechuudha kan du'e. Uummata baqatee lubbuu isaatiif jedhee baqatee bosona keessa jiru boombii itti darbatanii fixanii jechuudha. Amma akka maqaan isaanii du'uun isaanii kan bira gahe hundumaa mirkanaa haa ta'uu girmaa namoonni madaa'anis Turaa Ijjiguu, Shibbiruu Ammayyuu, Hirkoo Gulummaa, Bazzahanyi kan jedhamullee namoonni kaanillee kan maqaan isaanii adda ganaa uummanni dhaqee dabballoon dhaqanii uummata maqaa adda baasaa jiran hedduu. Kana jechuun maa inni uummata kan isaan miidhaa jiranii fi karooruma isaaniiti jechuu kaleessa kan isaan karoorfatanii gabba'anii malee waan haaraatti baheen. Ayee alaatiin dhaamsa qabdu yoo jiraatu. Egaa waan inni godhamtu uummanni keenya duulli amma labsamee jiru waraana bilisummaa Oromoo qofarratti miti uummata Oromoo qofarratti labsamee ajjeechaa suukaneessaatu nurratti raawwachaa jira. Yakka himamee xumuramuu hin dandeenye uummata keenya irratti raawwataa jira. Kan himachuu hin dandeenye hedduudha jechuudha. Gudeeddiin gandoota aanaalee kanneen keessatti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru gurraaf dhageettii nama jibbisiisa. Ajjeechaan illee akkasii saamichi akkasii yakka kana hundumaa kan nurra gahaa jiru kan nuti ittiin ofirraa qolannu tokko lola immoo waraana bilisummaa Oromoo tokko harkaa qabaa sana itti jirra. Kanaa ala immoo uummanni bakkee wayyaatti akka kanaa miidhaan akka kanaa irra gahaa jiru akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo waliin wal ta'ee falmachaa jirutu jira. Sana uummannis ni beeka. Sana immoo uummanni qabatee jabaatee waraana isaa cinaa dhaabbatee lolachaa jira jechuudha. Uummanni keenya warreeni waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin loluu hin dandeenye jechuun bakka waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiru hin jirre immoo waan isaan gochuu danda'an hedduutu jira jechuudha. Hojii dippiloomaasii hojjechuu uummata ukkaanfamee miidhamaa jiru kanaaf sagalee ta'uudha. Kana warreen biyya alaa jiran keessaayyuu uummanni keenya Oromoo har'a malee guyyaan har'a caala uummata Oromootiif birmatan hin jirtu jechuudha. Kanaaf yaadamee siyaasaa garaagarummaa siyaasaa qabnu lafa keenye garaagarummaa amantii qabnu lafa keenye garaagarummaa ilaalchaa qabnu lafa keenye uummata keenya guyyuu du'a hin taaneef saaxilamee du'aa jiru kanaaf yeroo nuti birmannu ammaa jechuudha. Yeroo nuti uummata addunyaatti miidiyaa addunyaatti iyyachuu fi qabnu ammadha jechuudha. Kanagaa abbaan garaan isaa hin dandeessifnetu hojjetaa jechuudha. Abbaan garaan isaa miidhama Oromoo kana argee callisu immoo durumayyuu caasaa itti galuu fi qaama itti galuutti galeera. Uummanni keenya kanagaa itti birmachuu qabaa jechuudha waliif. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii fi oduun saatanaaf qabannee dhiyaannee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.